Tole, no faccia fritta baay'iseera dhiifama guddaa. Gabaawwat hojiin kun hojiin hojjetamaa ture, hojii gareedhaan hojjetamaa ture. Gareen hojjechuun injifachuudha. Tokko ta'anii deemuun hin dubbadhu halu sirba keessa jira waan ta'eef. Galteen nama tokkoof gale kan hunda keenyaa ta'uu barbaada. Bu'aan nama tokkoon dhufe yookiin nama tokko yoo hima kan hunda keenyaan jala jiruuti. Akkasitti fudhachuu qabna. Kiyya maqaan ilmaan dhaabne kan tokko dhaabne sun hin jiru. Kan hunda keenyaatti an jaalala tokkummaati waan ta'eef sirba kana bichaa miti kan biraas qindaa'eetiin jira. Yoo muddamuu baattan, yoo jarjaruu baattan, yoo riifachuu baattan an ammas seenaan garanaa nyaatti irra deemuun danda'ama. Oromoon gadaan bula kan jedhullee ni jira. Sinii dhiyaachuu danda'a yoo jarjaruu baattan. Jarjara haala yeroo sin beekna sanuma jechuudha tokkuma. Abshir! Baay'een baasii waddinaa kan oolmaan jira. Hayyee galateemaa jechaa garuu egaa waan ajaa'ibaa keessumaa kabajaa kan ta'anii argaman jaalatamaaf kabajamaa artisti Taaddasee Fiixee xaafii kutuu jettee fiixee argamu hawwaala danda'anii nuti fiixee argamu isaanillee as dhufanii otoo jaalatamaaf kabajamaan keenya kantiibaa magaalaa Dooggaam obbo Shoomaa Girmaa ta'uu baay'ee jabaa galanii fuulletti mul'atan ijoolleeti haamilee kana